galanni isaaniif haa ta'u lafee isaanii wal suphinee jedhe Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa. Hacee bara baraan kan sii kadhadhu egeraan kee qabbana haa qubatu qofa. Oromoo akkam jirtu nagaa jirtui nagaa wal gaafachuun aadaa waan ta'eef nagaa jirtu jechuun ma wayya malee jireenya maalii jirraa nagaa maalii qabnaa nagaa maalii keessa jirraa Oromoon kaabaa kibbaa bahaa lixaa giddu gala otoo iddoo tokko adda hin baafne qeesaa irratti ajjeefamaa jumlaadhaan rashanamaa haati Oromoo bosonatti baqattee bosona keessatti lakkuu dahaa bosona keessatti hallayyaa keessatti miixattee dahaa jaarsi Oromoo kabaja dhabee qeesaa irratti rashanamaa ajjeefamaa guddaa xinnaan salphachaa qeen Oromoo ibiddaan gubachaa saan isaa namni isaa mana keessa gubachaa nagaa jirtu jedhanii wal gaafachuun dhugaadhumaan waan irra darbaadha jedheeti yaada waanuma aadaa ta'eef malee maalumaafuu warri ollaan akkam bulee beekaa akkatti bulee abbaatu beekaa jedhee hundumti keenya akkatti bullu akkatti jirru nu ta'uuf beekaa
haa ta'uuti bakka duudhaa ganamaa sana hanqisinii nagaa jirtuu akkam jirtuu jechuun barbaada. Sababni xiqqoo tarii waan sammuu keessa garaa keessa nama deddeebi'u kana yoo gadi baasanii dubbatanii tarii boqonnaa namaaf kennaa laata kanuma jedhurra ka'een as gadi ba'e. Kanaafi mata dureen waa irratti jechuu barbaade karoorri kaayyoon qurxummii balleessuu fi bishaan gogsuu bahaara gogsuu paasifiik gogsuu jedhee sila itti gaafatamaan biltsiginnaa naannoo Oromiyaa Aatoo Fiqaaduu Tasammaa itti karoorri suni kaayyoo suni amma hojiitti hiikkachaa waan jiruufi isumarraan callisuu irra waa jedhuu laataa jedheen as ba'e Oromoo otuun waan gaarii miti yoo waa haasa'u otuu akkas ta'e jechuu caalaa wanti natti ulfaatu hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf taananii silaa jarri kun gaafa jalqaba karoora kana gadi baasanii miidiyaatti gadi baasanii dubbatan sana galaanni gogu kunii ana saba Oromoo galaana saba bal'aa maqaa gaarii kenneef baasawee galaana paasifiik jedhe Oromoon dhugaadhuma galaana paasifiik wajjiniinuu yoo herregame herrega sirriidha jedheetiin ni yaada. Uummata biyya sanaa keessaa walakkaa kan ta'e miiliyoona 60 olii isa kana gogsinaa jedhanii gaafa karoorfatan suni galaanni suni waanuma galaana ta'eef ciisee achitti ofirratti eege malee gaafa sana otoo silaa weevi wayii ka'ee galaana sana sochoose jara kana silaa yoona har'a xaragamee deemee ture. Tsunaaminumti wayii otoo ka'ee galaana sana raase silaa jarri kun har'aa otoo hin durfamin otoo hin dursin durfamanii turanii duuba galaana kana waanuma galaana ta'eef ciisee warri gogsuuf dhufan suni gogsuudhaaf bakka ciisutti bakka inni ciisee eegu kanatti gogsuudhaa dhufanii irraa waraabaa jiranii akka goguuf gochaa jiranii duuba gaafa kaayyoon kun karoorri kun hundi irratti karoorfame maaluma ta'e Oromoonii kan jedhuni waa jechuu barbaade. Tokko kana qofaadhaa miti arga karoorri ilmaan nafxanyaa kan warra kaabaa kun kan warra Tigraay kun bakka itti godhamu malee inni warra kaanii kan Oromoo idaaw gabsina'uu jedhan jechuudha. Inni kun har'a magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaa investimantiiti. Yoo isa warra Tigraay kana bakka itti godhame isa kaana nuyyuu Madaagaskaaritti deebisa. Sana jechuun izeemaa qabadhee biltsiginnaa wajjiniin Madaagaasitti gaggeessuun
Madaagaskaaritti deebisuun nan rakkisuu kan jedhu dhaadate jechuudha. Waan kun hundumtuu nurratti Oromoo irratti karoorfamaa jiru. Oromoon keessaa alaa ciisee eeguun isaa har'a keessumaa waggaa 3 darban kana Oromoon akkatti keessa darbe beekamaadha. Inni sunillee agabuudhaan waraanni irratti banamee karri itti cufamee lolamaa ture. Haa ta'u malee akka ammaa kanatti jimlaa duguuggaa ciisanii rashanuun sun hin turre jechuudha. Hamma karoorri kun hamma dhufee hojii jalqabutti Oromoon ciisee eeguun isaa gatii har'a kaffalu kan akka kaffalu taasisee jechuudha. Duuba ciisee eeguun isaa Oromoo suni hir'ina akka sabaatitti qabnu moo maalumatu nu seene? Hir'ina akka sabaatti qabnu akkan jenne harka duwwaa fincilee falmatee loleet mootummaa amma funyaanitti hidhatee mootummaa TPLF maqaleetti galche. Sabni qabsaa'ee muuxannoo kana harkaa qabu gaafa akka kanatti itti dhaadatamee guyyaa isaa eeggatee haga hojiin jalqabamutti taa'ee eeguun kun maaluma? Hayyee hamma guyyaa irraa teenyee eegneet kun nurratti jalqabame. Ega jalqabame asii ammoo maaltu ofirraa falmachuu nu dhoowwe karaadhuma kaleessaa sana. Bar jarri kun hammeenyi isaanii kan wayyaanee caala kun homaa definiti homaa waanuma tokko waan walitti dhufu miti. Har'a waraanni Abiyyi shaakalsiisee biyyatti bobbaasu harka duubatti hidhee ibidda keessatti nama kaayee lubbuu nama jiru. Lubbuun nama jiru guba. Hammeenyi isaanii gara jabinni isaanii dhukkubsataa ambulaansii irraa buusanii qaqqalu. Hammeenyi isaanii gara jabinni isaanii hamma kana. Dhugaadha harka duwwaa akka bara wayyaanee sana qabsaanii ofirraa dhoowwuun hamma kana sodaatameeti laatalli nama jechisiisaa jechuudha. Hamma dhufanii ajjeesanitti bakka manumatti dhufanii nu haa fixanii manuma keessatti nu haa affeelanii akkuma har'a manguddoo waggaa 74 kunoo lixa shaggaritti warroo guduruutti horii wajjin mana keessa gubanii kan dhufanii nu haa gubanii. Jarna bara wayyaaneen midhaan gootaraa irratti hin gubu. Dhugaa dubbachuudha. Midhaanii fi sa'aa fi namaa wajjiniinuu mana keessatti hamma manguddoo dhufanii nu haa gubanii eeganii sodaatameeti kun kan ta'e. Hayyeega callisuu sun amma nama hin baafne har'a Oromoon akkamitti walirratti ilaala namni akka gaa'ela ofiillee gaggeeffame. Misirroota gaa'elaa wajjin fuudhanii baasanii mana bulchanii achi baasanii tartaa naqanii yoo rashanan akka kunoo kaleessa salaaletti ta'ee kan akka kunoo kaleessa jaarsotti ta'ee kan akka kunoo torban darbe kana keessa ada'aatti ta'uu kan. Amma eega kun jalqabamee as ammoo namni waan qabu maaliif ofirraa hin lolanne warra kana warra bineensa kana. Warra bineensa kana. Bineensa adii kana. Kana bofa gammoojjii kana. Waan qabuun ka'ee maa ofirraa lolatu sabni kun jaran. Hammeenya hin jirre namatti agarsiisanii hammeenya hin jirre lallabanii hammeenya hin jirre dubbatanii hammeenya hin jirre haasa'anii Oromoo kana dirqisiisanii walitti kaasaa jiru. Ilmoo ofiitti kaasaa jiru. Warri immoo lakki waan kun soba jedhan kun akka kanatti rashanan. Egereedhuma dhaloota egeree dhufuufiyyuu sabni kun warra kana akkamittiin ilaalee. Tarii waan jarri kun amantii wayii qabatanii biyya sana seenanii jiranii amantii nama daanjessu tokko
amma akkasitti yaaduu jalqabe. Laala gaafa namni dhumu gaafa dhiigni dhangala'u gammachuun abiyyi gammachuu miti. Maal jedhanii seexanni dhiiga gannamu dhiiga dhangala'u nama du'utti hin gammada dhiiga namaa dhugaa jedhuu miti. Tarii amantiin jarri kun ittiin deeman kun waan kana ta'innaa laata. Piliis maaloo qoradhaa warri karaa amantii waa qorachuu dandeessa. Isa kana mee qoradhaa. Waaqayyo isinitti agarsiisu Shimallis kabaja ayyaana warra hawaasaa dhaqee hafuura keenyan Itoophiyaan misoomtii jira balatsagomtii jedhe hafuura keenyan namni bar jumlaadhaan rashanaa jiran amma adaatti qeesaati. Oromiyaan guutuun dhiigaa jirti bar Oromiyaan guutuun dhiigaa jirti haati Oromoo bosonatti dhalaa odoo jirtu daa otoo jirtu hafuura keenyan hafuurri isaa kun hafuura maaliiti? Hafuura dhiiga namaa dhugu kana. Jarana namni kun laala amantiidhaan walitti buusanii amantiidhaan walitti naqanii waan kun maaliif yoo ta'e no kunitti fufaa boru sin gubataa masgiinni boru sin gubata manni sagadaa boru sin gubata kanaafi kun waan haaraa miti nu biratti waan jalqabame narratti waan jalqabame miti karaa ittiin dhaabsisuu miti laala. Waltajjiitti ba'een garaagarummaa Oromoo, garaagarummaa Jimmaa fi Wallaggaa, garaagarummaa Tuulamaa fi Harargee, ammoo firummaa Harargee fi warra Amaaraa, Walloo Amaaraa godheera Walloon Oromoodha. Firummaa isaaniitti immoo nutti hima akkamittiin amantii tokko waan amananiif afaan adda addaa dubbatan malee waan amantii tokko qabanii walitti firuun jiru. Wallaggaa fi immoo Jimmi waan adda addaa qabu waan wal isaan wal fakkeessine qabu jedhu. Harargee fi Tuulama ilmaan abbaa tokko ilmaan haadha tokko. Harargeen Oromoo Tuulamaatirraa Harargeen Amaara Walloo haa ta'u Walloo Amaara jenna Amaara illee haa ta'u akka inni jedhetti jechuudha. Irra walii galu Walloon Amaaraa jedhe. Warra Imanuu, warra Iluu, Raayyaa warra kanatu Amaaraa. Oduma ta'e Amaara illee siif haa ta'u akkamittiin ta'uu danda'a. Inni kun karoora ittiin nama walitti naqanii amantiidhaan gandaan gosaan walitti naqanii dhiiga dhangalaasanii dhiiga dhangala'u sanatti gammadaniidha jechuudha. Inni kun karoora warra kanaati. Nuti seenaadhaan isa akka Minilik kaayyoo isaa inni qabatee dhufe kun Oromoo adda qoqqoodee adda babaasee laagariidhaan maaluudhaan adda babaasee lagaan adda qoqqoodee amantiidhaan akka qoqqoodee akka sanatti Oromoon hin hafne sanarraa dandamatee tapha gahe. Isa kanaaf immoo qabsaa'ota Oromootiif galanni haa ga'u. Kan amantiidhaan warri amantiin adda qoqqoodanii Taaddasaa Birruu Arsii Itayyaa dhaqee kan jarri waan islaamni qabe inni kun islaama jedha inni nutti agarsiisaa ture nutti himaa ture. Waan tobbatamu wayiiti wanti islaama kiristaana biratti jechuudha. Maal inni islaamni kun jedhee nama arrabsanii gaafa namni soomana dhiisanii nyaatan akka wayiititti jechuudha. Akka garaagartii guddaa tokkootitti jarri kun akkanatti Oromoo barsiisanii Oromoo amantiin gargar qoodan waan dafa geessan. Isa kana Taaddasaa Birruu fa'aa Lamuu Qixxeessaa fa'aa Itayyaa dhaqaniiti jarri kiristaanaa qubaatti qopheessanii musliima qubaatti qopheessanii kan eegan lakki. Waan kana alagaatu nutti fide alagaatu meeshaa kana godhatee ittiin gargar nu baase nuti ilmaan haadha tokko abbaa tokkooti bakkuma tokkotti nyaannaa jiranii walitti makatanii nyaatanii Oromoo walitti dhiige dhiigayyuu durumayyuu walitti dhiiga kaayyoo jaraa fashaleessa. Kaayyoo jaraa sana fashaleessa. Oromoon kabaja walitti horii gasiidhas. Qabsaa'onni adda bilisummaa hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo immoo seenaa sana irra deebi'an. Seenaa sana haaromsan.
warri musliimaa karana goraa, warri kiristaanaa gamas goraa. Adda baatii warri musliimaa isin hin hambisnaan duutanii isin ajjeesnu, warra kiristaanaa hin dhaqne. Nuti Oromoodha. Kiristaana taanes miti kan manaa baane, islaama taanis miti kan manaa baane Oromoo. Irbuu kan Minilik Oromoo adda ittiin diigu meeshaa Minilik marroo lammataadhaaf diigame jechuudha. Isa sanatu har'a ana keessaa dubbata. Isa sanatu har'a anaan akka anaatitti, akka Oromootitti, akkan quuqamee dubbadhu, akka waan Oromoo kan shira Oromoo irratti dalagame kana akkan dura dhaabbadhu, akkan afaan baasee dubbadhu kan na taasise tokko kan adda bilisummaa Oromoo. Hin oola hin bula malee abbaa biyyaa Oromoo. Abbaan Oromiyaa, abbaan adda bilisummaa Oromoo. Abiyyi har'a isaan kaan caccabsee isaan kaan hidhee balleessuuf ture inni kaayyoon isaa dandamatee jiramu. Dhalootaaf galanni haa ga'uuti. Kanaaf shira Minilikiin Oromoo adda baase sana Minilik Abiyyi har'a adda durummaadhaan isa kana qabatee waltajjiitti as ba'a. Yeruma gadi ba'u hundi. Isa kana qabatee waltajjiitti as gadi ba'a. Waanuma dhingada dubbataa ture inni kun jechuudha. Waa'ee Harargeetii fi Walloo, waa'ee ሸዋ እኮ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ሸዋ ምዕራብ ሸዋ ምን አሁን ነው ያለው እንጂ እኮ አንድ እኮ መንደር ናቸው እኮ ባልየው እዛ ሚስትየው እዚህ jechuun takka kanaatu hin jiru bar jechuun takka ittiin milkooftummoo dhiigni ilmaan Oromoo itti sin milkeessu hin milkooftu hin cabda hin gufattu ittiin milkooftu inuma hin taane haa badan inuma hin taane kaayyoon kee kun inuma bakka siif hin jeechu. Kanaaf Oromoon amantiidhaanis gandaanis addan ba'u walirratti bu'aman. Isa kana gaa kaayyoo warra kaabaatii fi kaayyoon bishaan gogsu har'a guyyaa har'aa kana hojiirra oolaa jira. Haga hojiirra oolu haga dhufee hojii jalqabutti ciisnee eegganne amma immoo maal eegna ree? Warra duguugaa jirani warri lubbuun jiru Oromoon maal inni kan eegu? Kanaaf warri irra dirqisiifamtanii hiriira baatanii isa maqaa balleessan kan isa maqaa xureessan kan maqaa daabboo itti moggaasanii Oromoo sanan godhu abadan. Waan isaan isinitti himan kana abaa'oo shaniin nama nyaataa nama qalaa nama gubaa'edha sana hin godhu. Argaa jirtu kun miidiyaatti warra qabanillee haasofsiisanii warra haadha keessan abbootii keessan warra Shimallis ijaaree gadi boobbaas qabanii uummata fuulduratti dhiyeessanii waan isaan hojjetan waan godhan uummata biratti ragaa baasisanii ajjeefnu moo maal goonu isin uummanni lakkii gorsaa gadhiisaa jedhaman akkasitti gadhiisaa jira adda bilisummaa Oromoo. Woboon akkasitti gadhiisaa jira woboo abaa'oon akkasittiin yakkamtoota maqaa adda bilisummaa Oromootiin Shimallis leenjisee gadhiise baajata itti bajjatee uummata keessa facaasee uummata gidirsaa jirtullee addi waraanni bilisummaa Oromoo akka kanatti hin qabee gadhiisaa jira. Warri maqaa kana qabatanii dirqamaanis taatan dirqisiifamtanii baatanii mormitan duubatti of deebi'e. Yoo baatanii mormitanillee duubatti gaafa manatti eegaltan waraana keessan bira dhaabbata. Fincila bira dhaabbata. Mee egaa nama kana jedhe waan Atoo Fiqaaduun haasaan yoon isin dhageessise hin hammaatu jedhee tana yaada. Atoo Fiqaaduu Tasammaa waan isaan jedhanan meeshee isiniif godhaa hin dhaggeeffanna walumaan. Dhaggeeffataa yoo haasaan wayya jedheetiin ni yaada.
acuuti jenne bachuu walqee kun dursiirra fakkaata. Waan nama dhibutu namichi kun waan fedhe haa ta'u Oromoodhallee miti jedhameeti himama. Warri har'a Oromootti garaa jabaatanii mootummaa sana keessa taa'anii Oromoo duguugaa jiranii warra akka nama Fiqaaduu Tasammaa kana fa'aadha. Namoonni akka malee garaa jabaatan. Yoo hojjetaman illee ammas namoonni xiyyeeffannaa barbaadan jiru. Gaafii keessan irratti tokko tokko akkan argetti juuntaa guyyaa 15 keessatti mo'attanii dhuguma baa'uu shanii maaliif dadhabdanii na dadhabdaniiti moo humna waan hin qabaanneef moo maalinni kan jedhus ka'ee jira jecha. Mee dhaggeeffadhaa. Juuntaa guyyaa 15 keessatti balleessitanii abaa'oo shanii akkamitti dadhabdanii kan jedhu gaaffiin ka'an. Ani juuntaadhuma sanayyuu guyyaa 15tti barbadeessuudhaa miti. Isaantu isin barbadeessee raayyaa ittisa biyyaa, waraana Shaabiyaa, Kasumaalee, Liyyu Haayilii Amaaraa, Faannoo Amaaraa, Liyyu Haayilii Oromiyaa kan naannolee hundaa itti duursiftan sana isin harkaa muxuut godhee warra leenjii gahaa qabu, warra bara dheeraa leenjii muxuut harkaa isin harkaa godhee isin ari'ee isa kana kan arginu isa kam ariitan tarii isa gaafa akka uummanni Maqalee hin miidhamne TDF Maqalee gadhiiftee baate sanarraa jettamoo isa kamii juuntaanumayyuu kan barbadeessitan. Kan argu addunyaan illee kan ragaa baate loltoota piroofeeshinaaliidha warri TDF jettee addunyaan miidiyaan addunyaa kun hundi akka jirutti kan ragaa ba'e isin lafarraa muxuut gootee gaafa ofirraa ariitee isin baaftee har'a naannoon Tigraay isin beelaan adabdanillee har'a isin karaa itti cuftanillee beelaan miidhamanillee ofiin of bulchaa jira. Isa kan barbadeessitarree har'a bara isintuu jaarsummaadhaaf jilbiibbiidhaan deemaa jira. Jilbiibbiidhaan deemaa jirtanii isin barbadeessiteet hamma Dabra Biraanitti dhufte Finfinnee qabachuudha. Dhibba mootummaalee addunyaatii fi amma ona kanatti galee kanaaf biyya kana qabadhee bulchuudhaaf hin qopheessinee jettee duubatti deebite. Wayyaaneen qoricha isinii qottee meeqaatam keessantuu shaanxaa qopheeffate baqachuudhaaf hin dhaga'amaa bara. Meeqaa kam keessantuu embaasolee biyya sanaa balbala rukutaa ture viizaa argachuudhaaf baqachuudhaaf gaafa isaan Dabra Birhaan ga'anii jechuudha. Meeqa keessantuu ofirratti fincaa'e, meeqa keessattuu mana jireenyaa gadhiise, meeqa keessattuu dhokatee hoteelatti gale gaafa isaan Dabra Birhaan gale. Seenaan qabdan isa kana qofaa. Seenaan isin qabdan isa kana qofaa. Maaliif juntaan barbadeessine juntaan isin barbadeessite malee. Dhaggeeffadhaa hantuuta kana. Hantuuta garaa quufe, hantuuta qamadii quufe fakkaata. Saraawitiin jechaadha. Harribee lolaa akkasii miti amalli isaa. Loojistiikii uummata keessaa argata. Guyyaa guyyaa siviilii ta'a. Uummata wajjin oolaa waltajjii isin gaggeessan keessa hin oolu. Odeeffannoon argata. Dhugaan jiru kanaa miti namicho. Dhugaan jiru wobooni funyaan adda adda keessanitti naqee ofirraa isin deebise.
hin dadhabdan Wallaggatti waan isin hin goone hin jiru. Waan isin hin goone hin jiru. Wanni isin hin tattaafanne hin jiru. Helikoophteraan lafoo fi gubbaarraa itti dhamaataniirtu dadhabdan hin dadhabdan. Gujiitti waan isin hin goone hin jiru. Isiniif game. Maaliif? Akkuma TDF hudduu keessa gaggaraftee isin ariite sana woboonis odoo isin hin qubatin qilleensarraa isin butte. Karaa darbuu isin dhoowwite. Faxroo daraashii isin asii gindabaratitti ergitanii odoo jalduu hin darbin bishaan riphuu bishaan buute godhan. Hin dadhabdan malee riphee lolaa fi kaanii sababa ta'uu hin danda'u. Hin dandeessan. Har'a immoo waraana muuxannoo qabduyyuu harkaan qabdan. Waraana muuxannoo qabduyyuu uf harkaan qabdanii. Haguma durii sana ishii sana maaliif inni kun kaabatti dhumee inni kun lixaa fi kibbatti woboon isin harkaa muxuu ta'ee jira jechuudha. Kanaaf amma maal akka xiyyeeffattan jedhi itti fufi. Maal galgala guyyaan isin gobaa oola? Isin gobaa oola guyyaa woboon. Look. Bishaanicha gogsuudha. Guutummaatti yoo balleessuu hin danda'ame bishaanicha gogsuudha. Amma kanatti kan jiramu jechuudha. Amma kanatti jiramutu bishaanicha gogsuudhaaf humna qabdu. Ijibbaata qotee bulaa Oromoo walitti qabdee rashanuudha. Yaa hiyyeessa Oromoo kan jireenya isaa guutuu boqotee hin beekne. Jireenya isaa guutuu qabsoo keessa jiraata. Qabsoo keessa jiraachaa ilmaan guddifachaa. Mootummaa nama nyaataa sirna nafxanyaa mootummaa kaabaa dhufaa darbaadhaan gidirfamaa jiraate kana har'a mana keessa gubaa qabaa rashanaa cidharraa walitti qabdanii dargaggoota rashantanii bineensa nyaachisaa isa kana jalqabdanii jechuudha. Kana dhageenyeerra. Oromootii waanuma xiqqoo yoo walii dhaamannee gargar baane maaliif hunduma keenyumaaf waan kun haaraa waan hin taane jechuudha. Wanti Oromoorra gahaa jiru hunduma keenyaaf waarama. Wanti Oromoorra hin geenye wanti Oromoorra hin geenye maali inni bara kana? Wanti Oromoon hin taane bara kana maali? Oromoon hundumatu. Oromoonis salphata. Haadha Oromootu salphata. Baalagoota namicha akka kanaatiin baalagoota wattaaddaroota namicha akka kanaa kun bobbaaseen gudeedamte haati. Finxaaleeyyii Amaaratiin qalame Oromoon. Finxaaleeyyii Amaaratiin qeensaa saamame qeen isaa gubate Oromoon. Wanti kana caala tokko illee jiru. Wanti kana caala namarra gahu addunyaa kanarra hin jiru. Kana ta'uu keenya miti. Beektu ilmaan Tigraay ajjeefamtullee gidirfamtullee addunyaan hin argeef. Kan keenya argu addunyaan illee nu arguudha. Kan Oromoo addunyaan illee arguudha. Gidiraan Oromoon gidirfame kan TPL kan ilmaan Tigraay yoo caale malee kan ilmaan Oromoo kan ilmaan Tigraay gadi garuu addunyaan illee nu arguudha. Gidiraa Oromoon keessa jiru kan Oromoo mana keessa gubatu kan Oromoo mana keessa gubatu kan addunyaan illee nu arguudha. Kanaaf amma kan itti jiramu amma danda'anitti ijoollee 7-3 leenjisan kanaani qotee bulaa Oromoo lafarraa duguuguu tokko kana. Lammaffaa beelaan adabuu. Yaa sadaffaa lafa gammoojjiin itti dhime gargaarsa kan geenye taasisu. Kanatti itti jiru diqaalonni nafxanyaa kanarra Oromiyaan bulchaa jiru. Kanaaf egaa kun kana ta'aatiin jira. Oromoo kiyya cabnee sirna milikitti gad deebinee jalatti hafamu Oromoon
sun hin ta'u. Garuu dhumaatii saba keenyaa hir'isnee bilisummaatti baana. Dhumaatii saba keenyaa akka kanatti gara jabina akka kanaatiin dhumamu kan. Gara jabina jara kana argitaniif. Dhaala gaafa Tigraayitti uummata Tigraay ajjeesanii hallayyaa qarqaratti nama lubbuun jirullee hallayyaa qarqararraa rasaasan balleessinaa jedhanii lubbuu wajjin hallayyaatti darbanii rasaasan kan madaa'e madoo. Lezii xiyyiita taabaakuun du'aa reef hallayyaatti lubbuu wajjin hallayyaatti kan madaa'e. Kaleessa gaafanii lammii kiyya Salaalee Jaarsoo hallayyaa keessatti reeffa isaanii argu waan jara sana godhatu irratti mul'ata. Akkasanatti Oromoo kaleessa akkasanatti ajjeesan Oromoo kaleessa hallayyaa keessatti darbasan akkasanatti ajjeesan Oromoo Salaalee Jaarsoo. Gaafa kun hundi ta'u Biraanuu Leenjisoo gorsa muummicha ministeeraati ministeerri deetaa wayiiti waa meeqa nurratti barreessaa oola maqaa Ingiliffa kanaanii dooktaraa kaleessa warra qabsaa'otaa wajjin hiriiraatu. Warri gara biraatis jiru maqaa isaanii maafadhaa maaliif barbaachisaati. Ammoo gootummaa Jeneraal Taaddasaa Birruu gootummaa Kabbadaa Buzunesh fa'aa. Maaloo ijoollee bara kan akkanatti salphatanii bara sanayyuu Oromoo rakkoo keessaa baasan jarri. Bara sanayyuu diina dura dhaabbatan. Har'a sirni nafxanyaa Minilik sadaffaa yaabbatee dhufe Oromoo haadha Oromoo otoo gudee qe'ee Oromoo otoo gubu minaan gootaraa turu nafin saani mana keessatti turu nafin isaaniif karaa agarsiistuu taatanii waraana shaakalsiisaniitti bobbaasuu taatanii Oromoo mana hidhaatti darbitanii kan iccitii baasuu didee baastanii mana hidhaatti ajjeesisaa. Dhuguma dacheen Taaddasaa Birruu horatte isinillee achirraa horatamtan yoo taate Waaqni haa faradu kan hunda murteessaa Waaqayyo haa murteessu. Salphina Oromoo salphina Taaddasaan gaafa jarri Oromoo kana bar jaarraa tokko duubatti qabuu barbaannaa nan barsiisa gaafa jettu kan of eeggadhu gaafa jedhaniini Oromoon doofummaa jalatti hin hafu jedhee muratee beeku. Oromiyaan bilisoomuu qabdi. Jara kana jarri kun kaayyoon isaanii kana. Har'a isin jaarraa kana keessatti harka mirgaa jara kanaa taatanii Oromoon barachuu qabaa Taaddasaan itti wareegame qabsoon isaa dhalli itti wareegame bakka kanaan gahe. Maqaa isaatiin manni barumsaa Finfinnee keessatti ijaarame manni sun dhagaadhaan reebame dhagaan ilmaan nafxanyoota qubattoota Finfinnee keessa qubatte ilmaan nafxanyoota. Har'a manni barumsaa hin cufame afaan Oromootiin hin faarfatamu lafa Oromoo biyya Oromoo irratti. Har'a silaa akka ilmaan Oromoo pirootestiitti dhumtetti dhimmi Finfinnee dhumatee ture. Dhimmi Finfinnee akka dhuman qabsoo Oromootitti madaa mogolee taatan. Hin beektanis keessumaa dhaloonni kaaba shaggar lixa shaggar dhaloonni hara nama ofiin jettan kun inni gaafa maastar pilaanii fa'aa akka namaatitti gadi ba'ee haasa'e har'a qolatti ol deebi'e. Har'a isintuu madaa mogolee Finfinneetti ta'e. Isintuu qabsoo Oromootitti madaa mogolee ta'e har'a afaan Oromootiin faarruu afaan Oromootiin faarfatamu hin jiru jettee ilmaan nafxanyaarra isinirra aante mana barumsaa cufte. Ijoollee dammaqsitee ijoollee kakaaftee. Okay? Mana barumsaa maqaa jara kanaatiin bara Oromoo pirootestii qabsoorra otoo jirtu qabsoo ilmaan Oromootiin ijaarametu
manni barumsa jeneraal Waaqoo guutuu har'a kan arrabsoo ta'e ሰውየው ቴሮሪስት ነበረ አዲስ አበባ ውስጥ እንዴት በዚህ ቴሮሪስት ስም ትምህርት ቤት ይከፈታል ይላል ጀለሱን አዱኛ ረደ ምን ይላል ኦለና ያካን ይትንጋፈታም ቀብሳ ሰባ ኦሮሞ ድል ቀብሳይ ቀብሶታን ጉዲሴ አሲንገይ ዳሎን ራዳለ ጉዲሴ አሲንገይ መቃ ቴሮሪስት ዲ ዋቆ ቦቱ ቴሮሪስት ዳ መቃ ቴሮሪስት ዲ ማኒ በሩምሳ ፊንፊኔ ከሰት ባነነ እኒ ኩኒ አማራፍ ሰልጥና ይላል አማራፍ ሰልጥና እኒ ኩኒ inni kun isin bobaa jalatti uf qabatanii isintu mirga harka mirgaa ta'ee fi Oromoo akka kanatti isa ajjeechaan salaale irratti gaggeeffame ajjeechaan Asaffaa Kush dhiiga harka kanaan dhiiga dhiqattaniif turtan seenaan isin gaafata Oromoon lafarraan badu Oromoon boru hin milkaa lafarraan badu itti gaafatamu haabadaan itti gaafatamu kan eegan ammana jedhee ammallee kan darbe hundo kan dhufu guddoodha. Oromoo dhaamsan Oromoo qabu. Oromoo biyya keessa qeerroo qarre barattoota yuunivarsiitii barattoota haayiskuulii abbaan keessan mana keessatti gubataa jiru. Obboleessi keessan cidha gaggeeffachuu hin dandeenye. Amaamotaa wajjin nu rashanamaa jiru. Amaamotaa wajjin nu ajjeefamaa jiru. Torban tokko keessatti bakka sanitti eeba Wallaggaatti ta'e Salaaleetti ta'e Baashaggaritti ta'e. Yeroon kun yeroo sarguun safuu qaba. Oromoon safuu qaba. Duutiif sargiin tokko. Safuu qaba Oromoon. Cidarratti adamsaniitti Oromoo cabsuudhaaf Oromoo boqqoo cabsuudhaaf cidarratti adamsaniitti Oromoo rashanaa jiran. Oromoo kana ta'aa jiru Oromoon mana barumsaa deemee baratu barumsa maali akka baratu naaf hin galu. Dhuguma dubbachuudhaaf. Abbaa haadha isaa kan boru ittiin galle. Inni illee har'a mana barumsaa dhaqee galuu fi kan hin beekne maaliif carraa Eeliyaas akkatti ajjeesan quba qabdu carraa Eeliyaas mucaa waggaa 12 mucaa waggaa 12ti bakka oboon jiru nu agarsiisii kutannoo mucaa sanaa mola inni bakka oboon yoo isin jettan kun jiru hin beeku yoo ajjeeftan ajjeesaa malee jedheetti mucaan kun seenaa qaba. Mucaan kun seenaa qaba. Wareegamtoota kumaataman nu jalaa wareegame yaa Oromoo. Warra wareegaman kana keessa namoota seenaadhaaf qabachuun nurra jiraatu seenaadhaaf qaban hundumtuu seenaa qaba warri wareegaman. Carraa Eeliyaas Amaanu'eel Kashugutee irratti fannisanii addabaabaayii irratti guban. Mucaa gaafa Hacaaluu ajjeesan poolisii Oromiyaa kan ture gaafa sana ajjeesan sana namoonni akka kana seenaadha qabu. Mucaan kun umurii isaa waggaa 12tti hin sodaanne hin bir'anne otoo silaa bare bakka inni jiru agarsiisii miti waan hin beekne iyyuu silaa qabaxxareet waan baanitti godha ture mucaan kun. Waan hin beekne keessa iyyuu seena ture. Sodaarraa kan ka'e jechuudha. Ani bakka woboo isin jettan jiru hin beeku yeroo yoo barbaadan ajjeesaa malee. Hin beekas ta'a, hin beekus ta'a garuu gootummaa mucaa kanaa ilaala. Kanaaf ati seenaa keetiif siidaa dhaabbattee jirta bara baraan jiraatta. Ilaas mucaa umurii waggaa 12 nagaan boqadhu atillee nagaan boqadhu. Nama akkanatti ajjeesaa jiranii keessumaa warri sadarkaa kolleejii jirtan maal akka barattanillee naaf hin galu. Ministeerri barumsa keessanii barii ilmaan Oromoo dammaqanii gabrummaa keessa jirra nuyi cabnee jirra. Gabrummaan bara baraan nurratti jijjiirame kan jedhani barii mana hidhaa keessatti barattoonni kan jedhan mana hidhaa keessatti dhageetananii jaarmiyaa siyaasaa waan kana dura dhaabbachuudhumatu narra jiraa jedheetan jaarmiyaa siyaasaa ijaaree jedhe Biraanuu Bongaa.
har'a odaa Oromollee irraa kaase chaappaa isa biiroo opiidiyoon abbaan ofiitu gaggaragalcha akka qixxaa gaggaragalcheeti waadda. Yoo nafxanyaan kanaan dhufe kara nafxanyaan kanatti garagalchaa yommuu kan biraa yoo dhufe immoo garasitti garagalti. Asxaa Oromoo laallee odaa kaasise Biraanuu Boongar. Namicha siyaasa keessa seenetu har'a ministeera barumsa keessaniiti barumsa har'a itti barataa jiran sana jechuudha. Tokko jedhee hojii jalqabnaan afaan Oromoo aboogidaa haa ta'u irraa jalqabee asxaa buqqisuutti jira jechuudha. Asxaa buqqisee jechuudha. Asxaa mallattoo Oromoo odaa. Isa kanatu ministeera barumsaati. Diidii fincilii ka'e. Akkuma gaafa kaleessaa ka'e. Diidii ka'ii falmadhu abbaa aayyoo obboleettitu mana keessatti si du'aa jira. Gudeedaniit harka duubatti hidhanii ajjeesanii gatanii deeman. Obboleettii teessanii obboleettiiti. Barumsa maaliitu barata? Siyaasa amantii seexanaa wajjin wal makee dhufe kana nu balleessuuf malee Oromoof toluudhaaf miti. Oromoo balleessaa jira lafarraa duguugaa jira. Kanaaf haroo sana gogsaa jiru. Saratu kanate kun otoo haroon gogaa odoo jiru uummata miiliyoona lafarraa haxaa'utti gogsaa otoo jiranuu barumsi baratamu. Qeerroo fi qarreen akkuma kaleessa. Qotee bulaan Oromoo waan qabdu qabadhu mana kee keessa taa'e. Midhaan baastee hin gurguriin. Wanti sitti hafu yoo jiraate ashaboo takkitti. Wanti gabaadhaa dirqama si barbaachisu yoo jiraate tarii. Sanaan ala garbuu akaanii buna godhanii dhuguun hin danda'amu. Rakkoon bara kanaa xaa'oodha. Xaa'oo akka barbaade akka argattu inni sirra jirutti argadha. Sanaan ala digi karaa cufi ofitti hin dabarsin isa dhiiga namaa dhangalaasu dhiiga dhangalaasee dhugu kan. Hojjettoota mootummaa yoo dandeessa waliigalaa hojii dhaaba. Hojii keessumaa mootummaa federaalaa keessa jirtan kan naannoo Oromiyaa keessa hojjettan waajjira mootummaa hojjettan hojii dhaaba dhiiga dhangala'aa jira. Dhiiga namaatu jigaa jira. Dhiiga ilmaan Oromoo haadha Oromootu jigaa jira. Haadha keessantuu bosona keessatti da'aa jiran. Caasaa ilmaan nafxanyaa gadi diriirsan gaafa Tigraay irraa gaddachaan Oromootti dachaana jedhan sana inni afaan Oromoo dubbatu immoo nafxanyichi afaan Oromoo dubbatu immoo galaana gogsina jedhaniit galaana Oromoo gogsaa jiran. Yoo quuqama Oromoo qabaattan wal faana hojii dhaaba amma kun Oromoo irraa dhaabbatu. Yoo dhaabuu hin dandeenye immoo gufuu ta'a. Silaa waajjira maaltu jira jireenya maaltu jira biyyattiin nu kufteeti. Diinagdeen nu kufeeti. Warri waraana kana tajaajiltan dhiiga Oromoo dhangalaastanii Abiyyiin obaasaa jirtan. Isinin dhangalaastu manfasii Abiyyiitii fi manfasii Shimallistu dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa jira. Dhiiga dhangala'aa jiruu ni miti reegaa በእኛ መንፈስ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች ጀሬ ሲዳማ ደቄ እናንተ ትገላላችሁ በኦሮሞ ደም ደግሞ ኢትዮጵያን ያስበለጽጋሉ እነ ሽመልስ በእነሱ መንፈስ እንግዲህ መንፈሱ ከሆነ ዛሬ እየፈሰሰ ያለው ደም ኢገቱ ጅጋጅ ኢገልማን ኦሮሞቱ ጅጋጅ አከ ብሻኒ isin wattaaddaroonni jedhamtan kun dhiiga kan dhangalaasu isini dhiigni immoo isin dhangalaastan sun manfasii Itoophiyaa ijaaru ta'aa jira jechuudha. Irraa dhaabbadhaa isinan hin gaafatu. Hin gubattu. Jireenya keessattuu gubata. Duutanillee boqonnaan argatte. Qabsoon Oromoo biyya namaa fudhachuuf qe'ee namaa fudhachuuf ofiin of bulchuu mirga abbaa biyyummaa
isa Oromoo har'a salphatu kana salphina jalaa baasuuf qofa. Maqaa kanaan waraana Oromoo waraana dabsummaa Oromoo hin dandeenye haadha Oromoo abbaa Oromoo hin gidirsina. Ulfi bosonatti deessitu waaqatti matti beeka. Mootummaan kun habadan. Otoo loltuun humti wayii dura sanarra jiraachuu baatee isin lolu baate waaqni isin lola hin buqqaatu abadan. Dhiigni ilmaan Oromoo kan jigina. Kanaaf waraanni har'a mootummaan isin hidhachiisee qe'ee Oromootti isin bobbaasee qe'ee Oromoo gubaa jirtan kun. Dhala Oromoo dhiiga jigsaa jiran galaasaa jirtan kun. Yoo dandeessan qawwee keessan akka hidhattanitti waraana bilisummaa Oromootti makamaa. Yoo sana gochuu immoo hin barbaanne duubatti deebi'aa kadhadhaa jiraadha. Maaliif kadhattu lafa biyya geessa qabdu gaafa Oromiyaan Oromoo kan Oromoof taatu yoo taate isinii dhiisaati Oromiyaan gaanfa Afrikaatiif. Har'a ongee kan nutti buuse amantii ongee baatee dhufee dhiiga namaa dhangalaasu dhiiga namaa dhangala'uun gammadu kanatu biyyattis ongee buusee waan illee nutti mufate biyyattis waan illee mufate. Gogiisni booranni gogee hin beekne. Gogiisni booranni jira baale beelee hin beekne beelee bara kana bara ongee bara mootummaa ongee bara kottee warra kanaa ongee. Gaafa warri kun asirraa kaan Oromiyaadha. Oromiyaan Oromoodhaaf dhiisaati gaanfa Afrikaatiif deesse. Hin kadhattanii hojjettanii jiraattu dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuudha duubatti deebi'a. Qawwee isaanii isaanumaaf deebisaatii qe'ee abbaa keessanitti deebi'a. Yoo onnee jaallan keessanii har'a qabsoo Oromootti makamanii diina kuffisaa kufaa jiran kana isinii kenne qawwee keessan qabadhaatii Oromoo bira dhaabbadhaa Oromoo badiirraa baraara. Isinii eegan haga kana jedhee hingaa jedheetii jira. Inni gara biraa Oromoo fakkaattota tokko biyya ollaa kan jirtan biyya fagoo kan jirtan salphinni Oromoo kun hagam akka mataa isin cabse shallaguun nan dhibu. Hagam akka isin salphise hagam akka salphattan hagam akka isinitti ulfaatu warra lafa Oromoo qircatee dabballee jaraa ta'e yookaan immoo amantiin jaraa wajjin walitti hidheen alatti yoo ta'e alatti meeqni keessan akka boquun keessan cabe naaf gara. Haga Oromoon cabe haga Oromoo salphate haga boquun keessan gadi cabe Oromoodhaaf falmitaniirtu waan gochuun isinirra jiraatu waan gochuu dandeessan gootaniirtu. Odoo gootanii silaa har'a sagaleen Oromoo awwaalamee hin hafutu. Silaa har'a Oromoo akka barbaadan mana hidhaatii baasanii qalan. Silaa har'a sa'a isaallee mana wajjin guban kuni addunyaa irratti mata duree ta'a ture. Mata duree guddaa taatu. Addunyaan beektullee mata duree guddaa ta'uu kan dadhabeef nuti isinii aniif isin haga hojjechuun nurra jiraatu waan hin hojjenneef. Warri haga hojjechuun isaan irra jiru hojjetan waan buufatan ilmaan Tigraay irraa ni argitu jedheetii ni yaada. Dhuguma hin quuqamne laata ilmaan Walloo ambulaansii irraa buusanii qaqqalachuun isin hin quuqne. Namni biyya sana keessatti lubbuun otoo jiru harka duubatti hidhanii ibidda qabsiisanii ibiddaan waaddessuun dhuguma isinitti nagaamne laata. Ajjechaan Amaanu'eel isinitti nagaamne. Kana caalu isinitti nagaamne. Gidiraan ilmaan Oromoo qabsoo Oromootiif jecha jireenya isaanii guutu gammoojjii Oromiyaatiif gammoojjii biyya ollaatitti gidirfamaa ba'an. Har'a mana hidhaa keessa reeffa isaaniitu ba'a jedhanii yeroo eegaman isinitti nagaamne laata. Maaloo hamma miidhama keenya addunyaa dhageessisuu maaliif dadhabne? Keessumaa warri
hayyoota jedhama warri qunnamtii bal'aa qabdan warri yuunivarsiitootii adda addaa addunyaa kun beekan keessa barsiiftanii maaluma taatan akkuma ilmaan Tigraay bakka isaan qaqqabuu dandeettii sanaa dhabdanii laata isinii fadhiisa. Ammas kan darbe gundo kan dhuftu gundo amma Oromoon qeesaa wajjin gubataa jira. Dhiigni dhangala'aa jira. Jarana maaloo walaa dhageenyu otoo oollee hin bulin Oromoo addunyaa irratti iyyan sagalee haa taanuuf saba kanaaf sagalee haa ta'u. Oromoodhaaf homaallee gochuu baatu nuyi garuu taanee haa argamu. Goonee haa argamu. Nutu ta'een argamin, nutu godheen argamin. Sila odoo taanii dhiigni ilmaan Oromoo tokko hin jigu. Maaliif bara mootummaa wayyaanii dhiigni keenya dhiigni Oromoo jigaa harka duwwaa ajjeefamaa as geenyadha maaliif duuna sila. Inni kuniyyuu isa sana dhabuun qofti nu kaasuu irra ture. Kanarra du'aa jiru kana dachaa du'aa jiru kana bineensi Oromoo nyaachaa jiru kana irra innumti darbee dhabne sunuyyuu nu kaasuutu irra ture. Har'a gaafa hoogganoonni kota biyya gatti galaa qabsaa jedhamanii har'a mana hidhaa keessatti nyaatamaa jiran kana inni kun qofti nu kaasuu irra ture. Har'a qe'ee Oromoo gubachaa jiru lafarraa badaa jiru kanan. Oromooti. Oromoo. Wal dhidhiibuu haa dhiif. Walirra haasa'uu isaa dhiisnu diinarraa haasa'u, diinatti haasa'u, diinarraa haasa'u. Jarna biyyuma jirru kanatti waggootii lamaan darban kana mootummaa biyya jirrutu nama dhoowwaa, dhukkuba baraa kanatu nama dhoowwaa, koovid kan nama dhoowwaa jechaa jirra. Amma banaadha. Maaliif baanee alan bullu? Godaanarra maaliif hin bullu? Karaarra maaliif hin bullu? Maaliif paarlaamaa jala afannee ciisnee hin bullu akkuma gaafa kaleessaa sana? Maal ta'an? Jara abaarsa qabnaa akka wal dhageenye kan nu taasisu abaarsa qabnaadha. Kanaaf tokko sagalee haa ta'an. Lama sumunii uf jalaan deemnu tanami hamma tokko Oromoodhaaf haa oolchi. Hin bannu, hin beelofnu, hin bannu. Bakka Oromoon barbaaduuf haa oolchi, irraa haa qooddan. Gaafa gaaffii nutti dhufu, gaafa iyyanni nutti dhufu haa oowwaan. Haa oowwaan. Wal qoqqoodurraa ufaa qusan. Bakka hunda gaafatamaa jira gargaarsa. Madoon nu gaafataa jira. Kan madaan, kan manqeen irratti gubatte, kan beelee, kan gammoojjiin rukute. Kan waraanni rukute. Waraanni diina rukute. Iyyataa jira. Haa oowwaannu. Waan ta'aa jiru ija keenyaan argaa jira, lafarratti argaa jira. Gurri dhageettee mul'atutti jechuudha. Kanaaf warri biyya alaa kana jiru wanti gochuu dandeenyu isa kana haa goonu. Yoo kana gochuu baanne maal simanna maal abdannamee egereedhaaf maal abdanna. Warra har'a wattaadaroota isaan lablab godhanii achi daangatti erganii lafarraa duguuganii shimallis fa'eef reeffa fe'anii erganiiti. Qeef bichaa አይደለም ይህን ብቻ አይደለም ሬሳን መከመር እንችላለን ይሄ ወር ቢያ አላ ከናሌ ገለን የሚኒሊክ ዘመቻ ወር ከዘለ ያለቱ ቤካ ወሪ ሬፋ ፌኔ ፎር ይልኩኒ የኛ አንድ ሰው ነው የሞተብኝ ግን የነሱ ቁጥር ሰፈር የለውም አደረት ከነተን የሚኒሊክ ዘመቻ ኩኒ ኦሮሞ ፍቃኒ ኩኒ ኦሮሞ ኩኒ እንጂፈተም ኩኒ ጨሙ hin injifataman. Oromoon hin injifatan. Silaa wanti Minilik biyya sanatti hin ka'u. Iyyadattu waggaa meeqan dura Teediroos Afroo Xuqursoo jedhee gaafa sirbe
konsartii isaa biyya alaa kanaati warri achitti biira investi godhu saga qopheessati pirootestiin biyya alaa kanatti godhame qofaan waan sun dhaabbata. Gurbaan sun waltajjiitti ba'ee sirbeen beeku. Bara Abiyyi waltajjiitti ba'ee Finfinnee masqalaa Addabaabaayii amma Iristaachiin jedhan kanarratti ba'ee sirbe. Hacaaluun achirratti ajjeese. Teediroos achitti sirbe. Xuqursaa'u achitti sirbe. Hacaaluun achitti ajjeefame. Minilik kaleessas har'as borus diina Oromooti inni jedhe hin ajjeesan. Hacaalu inni Minilik duratti sirbe. Warri har'a immoo reeffa Oromoo qalaa jiran Oromoo ajjeesaa jiran qalaa jiran kuni zamachaa Minilik godhatanii hin injifatamte moo hin injifatamne Oromoo hin injifatamte moo hin injifatamne kanaatu dhufee sirratti fincaa'uuf deema. You believe or not isa kanatu dhufee sirratti fincaa'uuf deema. Kanaaf waan dandeessu godhi. Diinaa fira keetis adda baafachaa deemi. Diinaa fi fira keetis adda baafachaa deemi. Garanaa salphinni kana fakkaatu inuma hin jirre. Har'a Finfinnee keessatti sagalee eenyutu ol kaa'ame kan eenyutu dhagahamaa jira ol ka'ee. Bar egaa gaafa ijoolleen Oromoo irreessa irratti fincilli irreessarraa as Finfinneen koo Oromoo urgaa turte hundumtuu sodaatee bakka kana booda Oromoon duubatti hin deebi'u. Tigreenis gaafa sana taayitaa gadhiifte. Eegasii asii taayitaa gadhiifte. Amaarris guyyaa sanarra kaasee afaan qabatte ilmaan nafxanyaa. Har'a garuu eenyu har'a Finfinnee keessatti akka barbaade kanaas ta'u. Har'a eenyu musliima bakka deemu hundatti kan adamsiisu. Yaa warra kaleessa maqaa amantii musliimatiin Oromoo gargar qoodaa turetu har'a barii masqala Addabaabaayii Mangistuu Hayilamaariyaam dhiiga keessa irratti facaase barii har'a warri amantii gara biraa irratti ittiraan jiran. Eenyu kan sagalee eenyutu ol dhagahamaa jira har'a. Yaa kanaafi kan sitti as deemaa jiru asuma achi hubachaa waan gootu irratti. Lamas hin dhalatanii lamas hin du'anii kan dhalate takkitti guyyaa isa eeggata malee hunduu hin du'u. Whatever. Jireenya addunyaa kanaa immoo takka waanuma lama qananiin jiraachuu darara keessa jiraachuu. Egaa dhufte immoo hin duuta. Har'a biyya aadaa kana warri jiru jireenya addaa kan jiran jiru. Jireenyuma Oromoon biyya sanatti jiraatu jiraachaa jira. Tarii har'aa namoota tokkotti jireenya isii kun waan gara biraatti fakkaatee ta'a. Yaa garuu miti hundeen keechi Waaqayyo achitti kasi uumu. Ammoo warri amantii Abiyyi fudhatanii dhiiga Oromoo dhangala'uun gammaddan itti milkaa'a. Garuu milkoofte. Ammaaf kanuman jedhaa. Waan dogoggore waan bira darbe na of kolchaa dhiigni ilmaan Oromoo jigee lafatti nafin Oromoo guddaa waaqni hin salphisin Oromoo guddisee hin salphisin mul'isee Oromoo hin dhoksin mul'annee turre bara tokko siyaasni gaanfa Afrikaa Oromoo urgooftee turte akka har'aa kan otoo hin ta'in gaanfa Afrikaa siyaasni gaanfa Afrikaa Oromoo urgaa'ee ture. Har'as nu harka jirti dubbiin bifa jijjiirrattu malee immoo bifa jijjiirrattu malee nu harka jirti. Hin milkoofne injifannoon kan uummata Oromooti. Nutuu dabarsee of kenna. Kanuman jedha ammaaf galatooma ulfaadhaa waan walitti nu kana waanuma xiqqoo guddisee walitti nu dhageessisu sagalee saba kanaa haa taanu dhaamsikiini dhumaati sagalee Oromoo sagalee dhiiga dhangala'aa jiruu kana. Sagalee dhiiga jigaa jiruu kana. Sagalee haati Oromoo bosona keessatti dahaa jirtuu kana haa taanu ulfaadha.